Harka fuunee dirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamoo kabajamoo nagaa waaqayyooniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti jechuudha. Warri chaanela Masiyaa Eebbisaatiif haarawaa taatan sabiskiraayib sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'a Masiyaa Eebbisaa maalirraa dubbachuu dhufte yoo jettan Rabbiin hiriyaa gantuu ganama namatti hin qabiini. Shamarran keenya keessattuu jechuudha gaafa icciitii garaagaraa walitti himannu sa'iba jechuudha baay'ee nama wal jaallannudha. Garuu gaafa achiimmoo waliin muufannu jennee wanni irratti walitti muufanne illee jiru mucayyoo asirratti argitan kana saadatuu fi jedhamti namaan jireenya kiyya diigedha jechuudha mucayyoon tun. Maaliif anillee akkuma nama tokko akkuma hiriyaa tiyyaatti dhiyaadhe abbaa manaa kootii wal barsiise jechuudha. Gaafa nan abbaa manaa kootii wal barsiisu isaan ani yuutuuba irratti jechuudha ijoollee faana qoosuu kana dhattee itti himsi jechuudha. Akkanatti dhiira janajjanti akkana kana. Anaan garuu isa ka ishiin abbaa warraa ishiin na barsiifte illee fira ijoollee warraallee na barsiifte ani garuu takkittiidhaan jecha hamaa saadaa hin dubbanne jechuudha. Namni tokko haguma jaalalli jiru jibballee jira jechuudha. Garuu namoonni gaafa icciitii gaafa jaalalaa waliin dubbatan gaafa jibbaa yookiin xiqqoomuufiin tokko jidduu namaa seene icciitii sana saaxiluu jechuun gadhummaa mul'isa malee cimina mul'isu. Piliis mucayyoo tana irraa goraa bakka jirtanitti keessattuu shamarran garee guddina Oromoo keessa jirtan guutumti irraa fagaadha. Kaawwan illee isatti argattii miti warra garee guddina Oromoo keessa jiran maqaa ishii lakkoofsa isaanii argachuu dandeetti guruuppii tokko keessa waan jiraniif jechuudha. Kanaafuu piliis of eeggannoo cimaa godha shamarran garee guddina Oromoo keessa jirtan. Rabbi sinaa eegu nama akkanaatirraa jechuudha. Hiriyaan gadheen nama galaafatti. Hiriyaa gantuu immoo kan akka mucayyoo kanaan arginan dhugaa hoo dubbachuuf taate. Maali namni akkanaa dhugaa? Maali hoo naffeen bilooki abboo hiriyaa dhiiraa hoo jedhan dhiira faana haasa'uun namatti tola dhugaa. Dhiirri tokko yoo wallolta akkansi bollookaa akkansi arrabsee adda wal cuftan bakka dhume. Kanuma wanni biraa hin jiru jechuudha. Garuu dubartiin akka mana keessa deemtee qottee amma akkasirra nama gaarii fakkaattee haasoftu kanaaf viidiyoon kun kan waraabame jechuudha. Gisee ishiin viidiyoo nama sadii dawwaltee nama sadiitti waa'ee koo haasoftu jechuudha. Namni sun waraabe jechuudha. Immoo nama sadii immoo nama sadiitti qafadhee waan qabuufiin viidiyoo waggaa waraabamu na biratti bu'aa jechuudha. Kanaafuu namni kun jechuudha hiriyaa fakkaatee nama nyaata. Fira fakkaatee xallaattee simbira nyaatte gaafa jedhan ani dhugaa baay'ee tokko kanaaf ishiin eenye mucayyoo tana baay'een jaaladha baay'ee natti tolti akka hiriyaatti ishee ilaala hiriyaa caala obboleettitti ishee fudhadha. Shamarra miidiyaa kanarratti miti shamarran qaaman beekuyyuu gantuudha jedhee tananii irraa fagaadha jechuudha. Ishii kana garuu dhugaa hoo dubbachuuf taane bilbilaan barree miidiyaadhaan wal barree yuutuubii wal barree malee dur waliin beeynu. Miidiyaa walitti nu fide jechuudha. Gaafa walitti nu fidu nama gaarii natti fakkaatte nama immoo miskiina natti fakkaatte na seente jechuudha. Na galaafatte gadheen kun. Na galaafatte mi. Maali garuu namni akkana yaa gooftaa keenya nu baasi. Dubarri takka ida dubartiin gadheedha dhugaa. Dubartii riyaan godhatina. Jireenya keessallee dubartii alaa seensisina gaafa jedhan qalbii fakkaatanii namumaayyuu natti fakkaatu jechuudha. Bakka kana hin gootillee jedhee ishiin eenyu jechuudha. Mucayyoo asirratti amma viidiyoo ishee argaa jirtan kana jechuudha. Hiriyaa akkanarraa fagaadha. Gantuudha dhugaa. Shamarran banni shamarran jireenya namaa booressuudha. Gadi gontoofannee ta'e jechuudha. Kanaafuu mucayyoo tana oo rabbiin na jiraachisan jireenyi kiyya diigame garuu waliin dhiisnu jechuudha. Guyyaan ooltee hin bulti malee waliif qophoofnee jirra ishee. Har'aaf ishiittis fakkaachuu danda'a. Ana garuu ani immoo aga jireenyi kiyya diigame anillee jireenya ishii diiguudhaaf qophii xumureen jira jechuudha. Maaliif bakka hiriyaa fakkaattee na galaafatte ka. Ani abbaa warraa kiyya sababa ishii hidhee wal dhabeeme. Mee itti heerumuu fi itti heerumuu iddillee akka hin jenne abbaa warraa qabdi. Tidaarii qabdi mucayyoon kun akkuma beekamu. Maatii qabdi, kabajaa qabdi, duraan na kabajii nan kabaja. Garuu nama gadhee nama jala garagaruu kana akkam ishii godhamme. Dhugaa yoo dubbachuuf taate hiriyaa akkanaa rabbiin isinitti hin qabin.
Dhugumaaf siniin jedha amintadha warri dhaggeeffataa jirtan sagalee koo kana jechuudha. Mucayyoo kana irraa fagaadha of eeggadha namoonni ishee beektan jechuudha. Namoonni itti dhiyaattan. Namoonni keessan waliin haasoftan. Maaliif ati? Maali garuu intalli akkana miskiina fakkaattee yaa Rabbi. Namni qotiyyoo gadi jedhee deemaa ganni qotuu hin beekan ka jedha sun dhuguma. Intalli kun jechuudha. Miskiina fakkaattee nama gaarii fakkaattee nama baqqaa dhara hin qabne fakkaattee na galaafatte jechuudha. Ani maal ishii godhe maa yoo nan barbaanne bilook na goote narraa naftu maal gochuu waa'ee koo haasofte. Gaafa maatii wal barsiifnu waliin dhufnee waliin biyya illee galle biyya miidiyaa kana bichaa miti nama boru waliin yuutuub illee hojjannee akkasumas immoo nama waliin guddannee bakka tokko waa tokko illee hojii dirijjiitii wayiillee wajjibannee ni hojjenna jennee karoora qabna ture mucaa kana faana. Garuu mucayyoon kun nama gadheedha dhugaa. Bakka ammoo Waaqayyo ciitii kee hunda hojii kee hunda na barsiise kaluutti oduu kana caalaa wajjin mari'annu taate oduu kana caalaa kan wajjin hojii guddaa hojjenna jennee oduu jalqabnee akka wantaa kan akkatti nagante ati. Kan amma oduu bilbilaan miidiyaadhaan nagante gaafa qaama wal arganne na ajjeestayyoo ati dhugaa. Eebanne shamara. Maali garuu kun sobduun? Maali kun sobduun intala? Nama gad jedhee deemu dhugaa hin beekamurraa gaafa jedhan dhugaa natti fakkaatu dhugaa. Hiriyaa shamaraallee hin baafatinaa ijoolleen jettu sila shamarri waan shamarran jibban kan jedhu xiinxalaa ture jechuudha. Edaa isaan kana arganiiti. Kun immoo gadheedha. Gadhee jechuudha. Gadhee baay'ee gadheedha. Maali dubartiin akkana? Maa sobdi? Ishii haasoftu. Namni miidiyaa fayyadamu abbaa fedhe faana qoosee taphachuu danda'a. Maal argatti jireenya kun yeroo digdu? Dhugaa ijoollee dhugumaaf isiniin jedha hiriyaa gadhee akka kana irraa fagaadha. Irraa fagaadha shamarran. Rakkoo na mudate kun akka isin mudatu hin barbaadu ani. Rakkoo cimaan na mudate akka isinillee rakkoo kanaaf saaxilamtan hin barbaadu. Yoo isin miidhamtan ani mallaqa ittiin argadhu. Hiriyaa gantuu kana jechuudha. Ishee galtuu kana intala kana. Waliin dhiisnu walii kutannee irraa saadatuu bibaran. Waliin dhiisnu akka jireenyi koo diigame anillee jireenya kee diiguudhaaf gadi taa'een jira. Itti qophaa'i taa'itillee akkuma jireenya koo baxabbatte anis jireenya kee akka baxabbatamu ittuma qophaa'i. Abshir rakkoon hin jiru jaarsa keessanillee boruu iftaan irra geenya boruu iftaan wajjin haasa'a anillee sii qophaa'een jira. Ati jireenya koo diigdee jireenyi kee hin taa'u. Ati bultii kee ijaarrattee bultiin koo diigamee waliin jiraachuun hin jiru. Akkuma ati na galaafattee ani si galaafachuudha qophii xumureera. Maalinni kun? Hindee dhaloonni namaa namni tokko nama guddina namaa hawwaa. Ijaarramuu namaa hawwaa. Isheen gadheen kun garuu jireenya koo diigde jechuudha. Isheen gadheen ishuma viidiyoo kanatti argitan kana jechuudha mucayyoo. Kanumaan na galaafatte jireenya koo. Kokkolfaana seente. Miskiina fakkaattee gadi jette. Na galaafatte jechuudha. Nama akkanaa kana garuu tarkaanfii cimaa irratti naa fudhatamuu qaba. Hiriyoonni koo shamarranii kan rakkoon akkanaas hin qunnamee karaa jiraatan na tabaabbaraa fakkeenya tarkaanfii mucayyoo kanarratti fudhanneetu warri kuuwwan illee akka namarratti waan akkanaa hin dalagne fakkeenya goonaaf jechuudha likkiisii galchine. Coggaarraan koo na gubatee maaloo na gubatee mee furmaatan dhabee obboloota koo. Ani namallee arrabsee hin beeku na beektan miidiyaa kanarratti bahe. Garuu kana chaansiin dhabe. Carraan dhabe. Furmaatan dhabe. Falan dhabe. Hilkaan addeeffattee. Arraba qarattee. Nyaara haaddattee. Miskiina fakkaattee. Seentee tona galaafattee. Yaa gadhee. Ani ifatillee walii kutannee irra baran. Akkuma jireenya koo booressite. Ani abbaa manaa kootiin adda ba'ullee rakkoo hin qabu boruu neeruma. Garuu ati gadhummaan kee kuni lafa qofa odoo hin taane samii irratti rabbiin biratti illee akkasi gaafatu kana bari jechuudha. Maal yaa dhiiroo? Bara akkamii keessa jira bara
Akka namni akka bineensatti walii yaaduu jammare. Maali kuni garuu intalli kun? Garuu nama namarraa dhalate isheen kun? Namni namarraa dhalate namaaf yaada, namaaf cinqama. Isheen kun garuu bara akka nama gadhee na galaafatte jechuudha. Akka nama hattu, hiriyaa gantuu Rabbi sanarraa qabu. Oromoon mammaaku maal jedha beekte ganama yeroo hirribaa ka'u? Intala kalloon faallaa, ilma kalloon faallaa, kottee farda daafaa, dubbii nama faallaa nurraa qabiin. Nu oolchi yaa Rabbi jedhanii kadhatu. Dhuguma jedhan mammaaka kana. Intala kanaaf sirriitti ta'a jechuudha. Mucayyoo asirratti argitan kana saada tuubii jedhamti jechuudha. Ijoollee Arsii Bahaati. Namoonni ijoolleen Arsii Bahaa hedduutu jira namni gaarii. Garuu isheen kun eenyutu akka baate? Gosa kam keessa akka baate? Maqaa koo na nyaatte. Jireenya koo keessa galtee na galaafatte waan ta'eef. Kanaafuu tarkaanfii mataa kooti irratti fudhadhaan illee. Biddir bamidir jedhan. Harki dabaree wal dhiqa jedhame. Kanaafuu anillee sii qophii xumureen jira. Hanga ani gubadhe ati gammaddee akkanatti kolfaan jiraattu. Itti qophaa'etillee. Akkasiif dhumattetti itti qophaa'e. Hin bari'u seete jedhan namitti. Manatti udaantee ganama kaatee harte jedhan. Ati hin dhaga'u seete dhattee gaafa jireenya kootitti seentee baxaphattu isaan dhaga'ame dubbiin kee ciitiin kee jechuudha. Gaafa abbaa maraa warraa kootii wal na barsiisinaan jettee na cinqisu san edaati kana na galaafachuufi anoota tasumaa kana si yaadeen beeku dhugaa. Tasuma miskiina natti fakkaatta intala koo hiriyyee koo lubbuu koo jedheen kan akka onneessi jaalladhu. Ati garuu gantuudha malee namaa. ምን አይነት ሰው ነሽ? እሺ ልክ እንዳንቺ አይነት ጓደኛ ከክፉ ሰው ፈጣሪ ሰወረኝ። ኧረ በስመ አብ ምን አይነት ሰው ነሽ? እሺ ልክ እንደቺ ልጅ ጓደኛ አላችሁ? ካዲ ጓደኛ ካላችሁ በእውነት አሁን ይሄ ቪዲዮ ከሰማችሁ ከሷ ራቁ። በቃ መራቃት አለባችሁ። መጥፎ ጓደኛ እኮ ይገላችኋል። ሳይሞት እኮ በቁም ነው የሚቀበራቸው እኮ እነሱ መጥፎ ናቸው። እዚህ ዓለም ላይ ያላችሁ ሴቶች ሁሉ በእያንዳንዱ ሴቶች ሁሉ አንድ እስር ቤት ውስጥ ጨምሮ እሳት ነው የሚለኮስባቸው። መጥፎ እቺ ካስ ምን ትመስላለች? ወይኔ ተቃጠልኩት እኮ ለሳ ብዬ ጓደኛዬ ነው ብዬ ስንቱን አብሮን አሳልፈን። አይ ሴት ጓደኛ አቤት ትንሽ ፈጣሪ አይፈራም እንዴ ሰው? ኧረ እባክሽ እህቴ፣ ኧረ እባክሽ ያልፋል እኮ የማያልፍ ነገር የለም። ግን የፈጣሪ ፊት መቆም አንድ ቀን የማይቀር ነው። ያን ቀን ግን ምን መልሳለሽ? እሺ መልስ ካለሽ ንገሪኝ። እግዚአብሔር ትፈራለሽ ወይ አትፈሪም? እኔ እህትሽ እኮ ህይወት በጥበጧ በቃ አንቺ ዘና ብለሽ መኖር አስበሻል እንዴ? መቼም አይሳካልሽም። እሺ ይሄ ነገር አታስቢ፣ አታገኝም ይሄ ነገር እውነት። ልክ የኔ ህይወት እየበጠበጥሽ እኔም የራስሽ ህይወት እየበጥበጣለሁ። በቃ ጠብቅኝ፣ አንድ ቀን ይሳካኛል። ለኔም ይሳካል። በቃ አንድ ሰው የሰው ህይወት ከበጥበጣ የራሱ ይበጥበጣል። ፈጣሪ እኮ ቅርብ ነው። አቤት ፈጣሪ፣ አቤት ምን አይነት ልጅ ናት? ምን አይነት ናት? ሚጨየው ከነ ዱጋራ ናፈጋደ ሸመራን ሪዋይሺ ጎደቻ ጅርተን irraa fagaadha. በቃ hintaatu kaadii namaati. Nama jireenya namaa gadi si godhuudha deemtudha malee mucayyoon kun nama akkati guddattu yaaddullee miti. Dhugaa dubbachuuf taate. Ani namallee miidiyaa kanarra bahee nama ol arrabsee viidiyoo irratti hojjedhee arrabsee hin beeku. Kun immoo yeroo jalqabaati. Kana maaltu na hojjechiise beektanii? Namoonni akka koo hiriyaa shamarranii qabdan. Kan shamarran isin miite si fakkaatte. Nama isin yaadu fakkaatte. Miskiina fakkaatte akka saada tuubii kanatti.
Sinit dhiyaattee sin galaafatte barumsa isinii haa ta'u. Warroota mooriyaa shamarranaatitti icciitii keessan waa'ee jireenya keessanii waa'ee gaa'ela keessanii itti himattan. Namoonni akkasii sun akka of eeggannoo gootan barumsa isiniif ta'afan jechuudha. Kan anarra gahe kun akka isinirra ga'u hin barbaadu. Kan ani itti miidhame kun akka isin itti miidhamtan hin barbaadu. Maaliif jireenyi kiyya yoo bade jireenya nama biraa akka badu hin barbaadu bakka. Maaliif namni tokko yoo jireenya isaatitti gammade malee yoo jireenya isaa jalaa diigame ani maalirraa argadha? Mee natti immoo waan argadhu jira? Hin jiru. Dhugaa waliin dhiisnu garuu mucatti kana. Namni gadi jedhu dadhara. Gadi jettee bar mucayyoon tun miskiinan dubbattu fakkaattee na galaafatte. Kanaafuu abadan wanni isin hubachuu qabdan viidiyoo koo kana gaafa caqastan sheerii godhaa jechuudha. Shamarran akka koo kanatti hubaman kana hundi haa dhaggeeffatan. Sheerii godhaa biraan gahaa. Namni zamana kanaa si fakkaata si galaafata. Hiriyaa gantuunis akkasuma nama galaafatti. Sheerii godhaati ishii biraanis naaf gahaa. Akkasumas hiriyootan keessan kan mudannoo akkanaatiin miidhaa akkanaa irra gahee karaa ittiin dubbatan dhaban barumsa akka ta'uuf jechuudha. Hundi keessanuu akka hiriyaa shamaraa warra akka qaalama xayyaqiisan ta'e bar akka kinoo isaan obbola hiriyaan ishee dhuftee jala garagartee abbaa warraa jala jetasa akkasuma goote barsaadaan tuubin akkasuma jala garagartee na galaafatte dhugaa. Namoonni kamuu shamarran kamuu jechuudha miidiyaa kanarrattis taate qaamanis kan beektu taate dubartii takka fiddee abbaa manaa keetti waliin barsiisin abadan. Dubartiin gantuudha dhugaa. Baay'ee tokko gantuudha nama galaafatti. Hindee mucayyoo kana barra ani abboo bara obboleettii jedha isiniin jira obboleettii koo caalaa jaaladha. Waan haadha kootitti rakkoo ofii keessa jirtu ni manna ishiitti madha. Garuu kun na galaafatte kaa. Na galaafattee bar nan galaafatame obboloota koo. Maal koon ta'aree ani eenyutti nafa. Ana kanaa miti garuu kan naa malu. Intala kanatu na galaafate malee. Ay shamara keenya moo. Ay shamara keenya moo. Shamarran keenya dhugaa jireenya namaatii gadi jettaniittu. Garuu maal irraa argatti laata? Mallaqan argattu? Sirba kana si affeeree jira Saadatuubi. Yoo dhaggeeffachaa jiraatte sirbi kun si'iif. Sirba kana sin affeere dhugaa. Bakka nagaatti waliin agarru aniifata addaan baanee jirra. Hiriyaa koo jedhee onnee koo irra si godhadhee. Onnee koo nama deessitee kana booda si baase si darbadhe. Siif hin malu onneen koo kana booda. Duwwaa siif cufaadha. Kana boodas shamarran kamuu dhufanii onnee keessa seenan. Hingaa bakka yeroo baay'ee shawwadamaa ture. Shamara kanan jedhamnetu jireenya koo seenii na galaafachaa ture. Namoota meeqa waliin nyaadhee na wajjin nyaatanii dhuganii na galaafatanii. Nagaatti waliin agarru nu lama. Amma booda sin arguu nan agartu. Garuu jireenya kee anis baxabbaxuudhaaf qophiidha. Yaa gadhee. Anuu nan gadhaa'ee barkan gadhee kanatti ciitii koo himadhe. Anuu nan gadhaa'ee mee. Yartuu kanatti an jireenya koo himadhe. Maal isheen kun garuu ijoollee. Abee shamara, abee shamara, abee shamara. Shamarran badan dhugaa jechuudha. Oh my God. Kiyyaa akkuma beekamu jechuudha. Mucayyoo tana bakka oduu bira jiraadhe ilkaaniin nyaadhee fixa jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa maal jedhe beekte? Hiriyaan dhara garaa si bara mataa si maraa dhofkadhu jalaa jedhe dhuguma jedhe sirba kanaanumaaf affeere jechuudha Haacaaluun. Dhugaa ga'eedha bara. Ga'een nama galaafatte. Ga'een miila na argatte. Viidiyoo kana jechuudha nama takkallee komadhe ofuma mataa koo. Matuma koo komadha jechuudha. Maaliif nama amanee icciitii kootti muudha? Hiriyaa shamarranii gadhee amanee nama itti garaa kootti muudha.
dhugaa gadheedha bara. Warroonni akka koo kana mudannoo akkanaa qabdan nama komatinaa jechuudha. Ofuma keessaniif, ofuma mataa keessaniif matuma keessan kumadha. Maaliif ofii himtan kaa? Ofii dhaxxanii dubaraatti kunoo hiriyaa dhara mataa asimarraa dhufkadhu garaa jedhee haa caalu. Garaa keessan dhufkadha dhugaa. Shamaratti garaa keessan hin himatina. Shamarran gantuudha bakka. Erguma saadatu shamarran miidiyaa kanarra jirtu keessa yoo erguma saadatu namni hin jiru. Bakka ጨልሟል። የልቤ አደራሽ ጨልሟል። በቃ እርሜ ነው ማፍቀሬ። በቃ ተውኝ። እቺ ልጅ እንዴ ሰው ከንቱ ነው እኮ። ሰው ምድር ላይ ከንቱ ነኝ እኮ። ስንት ዓመት እንኖራለን ብለን ነው ሰው ህይወት የምንበጥበጥ፣ የሰው ህይወት የምናፈርስ። አይ እቺ ልጅ ተበላሽተች። በቃሽ አልቆልሽ እኮ አንለቀቅም። ገናየ አይ ሳዳ ቱ ሚጨየም ማልታት ገሩ ጆሌ ዱጋ አቤ ፈጣሪ ሆይ አይ ምድር ከንቱ ነው በቃ። በቃ ጥሙር ነጋት ሰፈር ሙዚቃ ኮኒ ባይ ባይ ላ የህልም ነው ማፍቀሬ። በቃሽ ምንም ዋጋ የለው። እኔና አንቺ ከአሁን በኋላ እንገናኝም። ግን ልክ እንደ እኔ ህይወት በጥበጥሽ እኔም ያንቺ ህይወት የራስሽ መበጥበጥ አለብኝ። በቃ የዝግጅት አይ ሰው ጠፋ ምድር ላይ በቃ ከንቱ ነው እኮ። አይ እህቴ ብዬ ሳዳ ብዬ አብረን በላን ጊዜ ብዙ አሳልፈናል እኮ እኔና አንቺ። አንድ ቦታ ባይሆንን ልክ እንደ አብሮን ያደገ ልጅ ነው የአይኔ ብርሃን ብዬ ነው ምጠራሽ። ልቤ ውስጥ እኮ ዙፋን ሰርተሽ ልቤ ላይ ተቀመጠሽ፣ ግን ልቤን አፈረስሽ። የልቤን ህመም ጨመርሽ እንጂ ምንም የምትጨምሪኝ ነገር የለኝም። አሁን በኋላ ያንቺ ነገር አልቆልሽ። በቃ ቻው፣ አንገናኝም መቼም። የኔ ህይወት ውስጥ መምለሻ ቦታ የለሽም አንቺ። ቻው በቃ ባይ ባይ። እሺ በእጅሽ ባይ። በቃ ባይ፣ ቶሎ በይና ባይ። እኔ አልሰማሽ ባይ። ይቅርታ የሚባል ነገር የለም አሁን በኋላ እኔና አንቺ አልቆ ወይ ሸመረኮ ነመ ኮፈልቲሰት ነመ ገድሲሰ ሶጂ ሸመራን ኬኛ ከተለያየ ምን አደርጋለሁ በቃ። አይ ሳዳ ዱጋ የሮ ተኩ በረ ወጥቅሜላለ በረ ፎርማት ተደበሪያ ገንቶ ፍራ ይገደድ ጓ ሸመራ ኦቬጋ በቃ ነመ መራ ሼሪ ጎዳ ani jireenyuma kootiif baay'ee tokkoon gaddaa jira. Akkamatti abbaa manaa koo araarfadhaadha gaafii cima. Maalan jedhana diidde dhaxxee na jidduu seente seexanni. Abee mucayyoo miskiina fakkaattu gaduma jettee boodhanaa qotte. Abshir wal arguu jirra. Atillee akkanatti naftu jireenya koo diiddee keetti diiggamuudha guyyaa eeggata. Gantuu nadheeni. Gantuu gadheen nagante dhugaa ijoollee. Nagante
sheerii godha shamara akka koo kanatti mudannoo akkana qabanii barumsa ta'a. Akka kana booda shamara dhaltuutti namni takka ittiin icciitii keessanii maal dhaltuun gantuudha bakka. Hin beektanii miti shamara sababa gannanni sababa addaam gannata keessa ari'ame sababa shamarraniiti jechuudha. Ammallee midirii kanarratti shamarran gantuu taate kan uffataa jirtu shamarran. Wayne libbeen himam ጨመርሽ በቃ ሂጂ ቻው ውድ ጓደኛዬ የምወደው አቂሜ ጎዳናው አይሆንልኝም ማርማር መንገድሽ ጨርቅ ያርግልሽ ፈጣሪ በድጋሚ ወደ ህይወት እንዳትመልሽ እሺ ቻው ቻው አንገናኝም አትቆጪ በቃ ወይ አቲ አመነ መታቴ ሙሳዳ namni akkasii qotiyyoo gad jedhee jedhu deemaa ganni qotuun beekan jechuun dhuguma gadi jettee na galaafatte. Maali garuu dubartiin akkana nama galaafatte? Maali dubartiin akkana? Bilis warri shamarranii akkanatti hiriyaa keessan hin godda'ina. Yoo nama saniif feenillee irraa goraa bakka sababa xiqqishuutti uummatee cufaanii malee waan nama san miidhu waan jireenya nama sanii kaffaasisu waan gadda nama saniif ta'u hin hojjetinaa dhugaa maalirraa argattume mallaqni itti isiniin kaffalamu mallan hin jiru maal argatture namni tokko yoo mudannoo miidhaan irra ga'e hiriyaan ta'e tarkaanfii lubu አይሰው erguma saadatu namni hin jiru dhugaa sinaa amanaa ijoollee